يا جماعة الخير مجتمعين إثيوبيا fiigaa manaa baatee ajjeesuuf itti wanna jennaan nuti mootiyyuu mana madaamii jira baadiyaa wahii deemne amata tokko dalayde kana keessatti silkii hin binneef birrii hin kennineef erga san immoo dhukkubsattee jennaan poolisii itti yaamanii sijjeesna jedhaniini amma as geette amma daamiin ta'e namoonni irraa bahii jechaa ni jirti waani wallaallee Oromoon kala malaa fi shaaraa keessatti gatamuu heddii rabbi sodaadhaa warri Oromoo furmaata fidaa fi isinii jenna ani takkaa tiktookiin qabu sababa quraanaa tiktookii cufee har'a tiktookii addisii banachaatiin jira kinoo madaamiin nurraa bahaa jettee nuti mootiyyuu mana madaamii jirra mana waan xalabaa jirruuf achii fiigaa baate katumamaatiin hin jirtu isinii akkuma dhageettanii obboleeyyan kiyya obboleettii keenya kana jechuudha waggaa tokko hojjechiifatanii maallaqa si odoon kennaniif maallaqa waggaa tokko ari'anii ofirraa baasan jechuudha. Gaafa isiin maallaqa ofii gaafattu gaafa isii reefuu ifeef reefuu hirribaa kaate gaafa isiin maallaqa ofii gaafattu dha'uuf yookaan miidhuuf doorsisanii jalaa baatee baddee jechuudha. Jalaa baatee mana namaa seente jechuudha. Akkuma argitan akkuma dhageettan jechuudha. Yeroo baay'ee viidiyoo baay'ee gadisanii lakkisan isin haga dhumaa isin dhageeffattanii viidiyoo kana haga dhumaa dhageeffadhaati. Akkasumallee laayik godhaa sabskiraayib godhaa warra sabskiraayib hin godhini viidiyoo immoo haga dhumaa dhageeffadhaa waliifis sheer godhaa isin fayyadan isin jara obboleeyyan kiyya. Yeroo baay'ee jechuudha waa'ee kanaa irratti sirriitti dubbachaas ture. Maaliifi waggaa tokko guutuu isaanii garba taatee tola jechuudha. Waggaa tokko miti isaanii hojjechuun sa'aatiin tokko hagam akka nama miidhu ni beektan jechuudha. Hundumti keessanuu dalagaa mana isaanii hin beektan jechuudha. Waggaa tokko guutuu humna isii nyaatanii macarrashaa irraa isimarraayyuu miidhaan ga'uuf lubbuu isii irraayyuu miidhaan ga'uuf doorsisanii jalaa akka baatee baddeedha. Kanaaf jechuudha yeroo baay'ee irra deddeebi'ee dubbadheetiin ture. Ji'a tokko dabarsite taanaan ji'a lama geette taanaan achumatti dhaabaa hojii isiniin jedheetiin ture. Wama takka wanni isin godhuu dandeettu hin jiru. Maaliif ji'aan akka adabamtu hin beektisiinu jechuudha. Mindaa hojjettuu yoo hin kenneen adabbi jira jechuudha. Hin adabaman seeraan gaafataman jechuudha. Waan ijoolleen keenya sodaataniif malee waan nuti sodaannuuf malee damooza keenya irratti mirga guutuu qabna. Mirga guutuu akka barbaannetti qabna jechuudha. Damooza keessan irratti nyaata keessan akka barbaaddanii nyaachuu waan isin nyaatte nyaachuu tiraafii distii jala hafe oduu hin ta'in yookaan cilfaan qicaa akkasii kennitu oduu hin ta'in akkasiin nyaatutti nyaachuu qabda. Nyaata dirqama nyaachuu dhuguu kifilii isin keessa bultan keessa mukayyifni jiraachuu shaampoo waan garagaraa kireema waan dibattan kanneen dirqamni isirra jira jechuudha. Isinii galee kanaaf damooza keessan gaafachuu ji'a mirga qabdan jechuudha. Ji'a yoo isin hirka ofiin beeyte hin kenneen qaalittiin takka jechuudha. Ji'aan yoo isin hin kennin gizeema hunda akka isin gaafattan adada isin birrii keessan gaafattaniin yoo ka fuula isin guurtu ta'e yoo ka hojii isin baay'istu ta'e akka waan oduu isin hojjetin maallaqa gaafattanii adada jiini ga'uun damoozni ga'uun yoo ka isin jijjiiramtu ta'e namtittii kana inumaayyuu sirriitti itti jabeessuu qabdaniyyuu sodaachuu hin qabdan. Isin salacha'uu hin qabu. Isin haa isin salacha'uu fuula isinitti guurti. Haa isin dadhabdanii hifattaniitiin isimmaan ufumaan naa haa kennitu caanaan abbaa isti hojiin abbaa isti waa hedduun namiiti akka isin jettanii irraa ji'a lama ji'a sadi gizee ofii barbaadde akka naa kennitu akka isin jettanii hifattanii irraa dhaabattaniif akkas isin goote. Isin immoo gaafa isin kana taate akka damooza keessan isinii kennuu hin barbaanne akka tola isin hojjechiifattee ofirraa isin ari'uu barbaaddu beekuu qabdan. Inumaa itti jabeessuu qabdanii yookaan duraa caalaa ji'a dabarsuu hin qabdan. Yoo dura ji'a lamaan gaafattan inumaayyuu ji'a dabarsuu hin qabdan. Gaafa isin ji'a dabarseeti achi dhaabuu qabdan. Maaliif namtittiin kuni damooza kee kennuu fedha hin qabdu. Sii galee tola si hojjechiifattee yookaan waan baratte ho'iiti. Sararatanyaa biraa irratti waan baratteedha. Sillee haala saniin ofirraa si ariisisuuf yeroo baay'ee
ijoollee miskiin afaan hin beekne hin kennaniif dafanii ji'a 5 ji'a 6 dhoorgataa waggaa dhoorgataa odoo isin hin beekin eerpoortii gabuusan hedduu isaaniitu jira jechuudha. Akkasii isin gochuuf odoo humna keessan aarsaa hin godhin odoo gizee keessan hin gubiin isin ji'a dabarsitan achuma dhaabaa hojii nageessi biiroo jedhaan yookaan maallaqa hiyyanaa kennu yookaan biiroo nageessi hin hojjedhu jedhaan homata akkasiin gochuu hin dandeettu hin sodaatina. Kanaaf damooza keessan irratti mormaadhaan isiniin jedha. Kanaaf barumsa isinii ta'a viidiyoon kun akkuma argitan isinirrallee kanuma aggaa warri ji'a 2 ji'a 3 naa hin kennine jettanii warra haasoftan hedduutu jira. Kanaan durallee viidiyoo galakkisee jechuudha. Maaliif akkas eeydan? Duydi isin dhukkubee ka hojjettaniif bar maallaqaaf ka biyyaa baataniif maallaqni keessan immoo seerri ji'aan isaan odoo isin seera odoo dandeettaniitiin seera yookaan lakkoofsa poolisii lakkoofsa injiraame warri biiroo qabaatan warri biiroo seeraan bilbila namarraan kaastu